nama dhaggeeffatu Mataan keenya argee addaan qoqqoodanii deemuudhaan wasalaataa asii galee akkana sama kabajaa kun namni aggubatti gosummaa jiruudhaan beekame isaati wanni dayyuusni juftee ol baatee asirratti muudii nama qabata. Argeenaa si buusee qaayisa milki shaafii asii maal gootee argeenaa si buufamana ati argeedhaa maal gootee argeedhaa maal gootee Asii naasoo hidha gooticha argeenaa si waan inni godichaa waan inni godichaa inni maal gootee biraa buu barbaada waan takka lama dubbadheeti buu barbaada gooticha argeenaa si buusa. Saboo asilummaan kun haasa'u maa namatti hin dhiifne way. Gooticha argeenaa si buusa jedhii mana godhe. Bacharruma namaatu waan takka lama dubbadheeti. Bacharruma namaatu ni didee bar nama keessaa isaa baddirqaman. Moordira kan jira. Moordira kan assalamu alaikum. Ishi dhageeffadhaa waan takka lamaan dubbadhaa kanatti wanni namu anis firoomsaanis mana qabaa gooticha argeettis mana qabaa namni hundi mana qaba yaani mana dubbata rakkoom nuti tokkoffaa irra wanni bakka kana dhaabeehu dogoggora an aslii fi milkishaa garmatti dolgoree waan takka lama itti dubbadha jeeti malee waan biraatii fi kasanirraa hafe immoo as qaani mataan isaa waan kana bakka kanaa waa cabsina bakka kanaa waa wanni goottanii kun mariidha ajandaa akka teessa waan walii wanni anammaan hanga jaalladhu asli irraa as deebi duraan hiriyaa akka mangataan wal beeyna tokko naa qabadda laa dhaabadhume kasanirraa hafe immoo goonii fi waaqsummaa taate asli mataan isaa torban jee dura barreeffatee deema an firoomsaa guyya tokko waa'ee gosaa naaskanna caalaanuu yoo ta'e mataan isaa jaanii jee dura barreeffatee deema lama asli niin pitadda barruun barra qoomti niin pitadda naaf qabin naaf aanittiin qabin niin pitadda kasanirraa hafe gosummaadhaan maarree taatan ishii asliin mataan isaa yoom guyyaa qabbee waa'ee miskiinaatirraa dubbatee waa'ee lolaa kanarraa dubbatee beeka mataan kijibuu mitila mataan asliidhaa yoom waan kanarraa gabbee dubbate akkana akkas jee nama isaatiif qomee dubbatee beeka asli matansa kunis gaafi naa qabadhu kasanirraa hafe waa'ee gosaa waan kana mataa caalaa nuyeetirraa kaa waan kana maal jechaa turan duraan waan onoolojiiti kana waan nu galchu gaafa ajandaan kunoo wee maaltu fidee isaanin naqe waan dhageeffadhu laata wallee caa awal walleen fakkee sun hin barbaachisu sagaleen kiyyan jiru gisee takka muutii qabadhaa haa dubbadhu seerraa dhabuun isinirraa barbaachisu sagaleen kiyyan jiru takka dubbadheen isinirraa bahaa dalagarraan jira laal isin warra wajjin qabsaa jiru wajjin lolaa jiru akka fedhellee ta'u wanni irratti amma wal dhabdaniisi yoo dandeeysan warra wajjin lolaa jiru miseenjara keessa walgeeffachuu hin dandeeysanii san qofaa miti gabbuutanii waliin mari'achuu hin dandeeysanii yoo marii akkasii waliin hin dandeenye waliin hin dandeenye asliin mataan isaa jaalibsaa takka waan takka addasii baasu jaalibsaa waan takkaan addasii baas asliin faan asirratti galii ajandaa godhuu barbaadan malee miseenjara keessatti waan keessatti wanni isaan galchees hin jiru. Nuti wanni jechaa jiru. Asli kiyya oobse illee mee bu'eetiin ta'e deema deegaa takka oobse asli. Jara keenya dhiqa oobse. yaada kanana. Okay firoomsa waan tokkoon isin gaafadhame ijoollee walii jirtu keessaa tokkosii waan taateef gaafuma takkaan si gaafadha waan amma irratti haasa'u jirtan qacaalaan irratti dubbatee ba'ee kakoomantiinis isin gaafatti dubbataa jiran mucaa tokko kadheen gadda qabamee guyyaa dura qabamee dhufe sani miciyyoon gaafa dhuftee isin gaafattu gostamii jettanii maa gaafatta mucaa xiqqaa eegada guyyaa arsiin dura qabdi eega gaafattanoo ala isiin isiniin jennaan alatti zaabii galchi maaliif jettanii waasan badiin keessan tokkichaasan qofa malee wanni namni isinitti aare kan namni isin komate malee rakkoo biraa qabaataniiti miti isa sammaa akkas jettaniin. Ishi kana gabaabsee naa sii deebisa asumannaa qabi jaalibsaa kana gabaabsee sii deebisa. Dhuftee firoomsaa bira waan kana dubbadhee gosa maarree nama haasa'u waan san keessa yoo nanti yaa waa'ee gosaa guyyaa takka dubbadhee miyyoon sunis dhuftee miyyoo isinaa soitan tanaa sirraa quban qabu an namni maamma shurrubbee waan sawwanni godhee guyyaa lama sadi kanneenaaniif sanboota eegawwanni taanboodhaan joollee san joolleen qabdee fiddee mana kiyya dura namni arusii mana kiyya qabee nama lama gaggaan geessan tume ana joolleen mana kiyya fiddee asanirraa hafe miyyoo isinaa soitan tanan beeku gosummaa nama gaafates warabbal kaabaa hin beeku hin agarre kunoo as bee namni tokko ragaa wajjin viidiyoo as kannaajiin kunoo isaan kaastattaa'u kana as kannaajiin. Firoomsaa waan kana keessaa dubbat an ammaa mitiiw waa huma gosummaa firoomsaa taa godhu as kannaajiin. Okay galatoom ulfaadhu ammallee firoomsaa miti kaji firoomsaa jechaa jiraas hin jenneen
warra wajjin ati loltu keessa Obbo Takka, namni ati kanaan godaa jee jala jetteeti miciyyoon himatte miidiyaa irratti himatte boodallee yoo akka barbaachisu taate waan akkanaan citiidha gadi hin baasu jeen use malee miciyyoo san fideetiin afaanuma isiitirraan eenyu akkasiin jee jettee akka himtu isiniif godhaa ana bira jirti miciyyoon sanii ammoo asirra waliin lolina waliif gala addaan galaa dhageessanii armaan isanii jaalatama. Ammaan tana gabaabduu oduu deebisan deebine kwa. Caalaa Oromoo deeqa takka waa takka dubbadhaa oolchu. Wanta kaan addasii baasa. Caalaa Oromoo mangistii ishii dubbadhu caalaa. Caalaa dubbadhu. Baay'ee galatamaadha. Ni dubbattanii ilaali bulayyan kayyaa nuti waliin isin jaalanna. Yoo ammaan tana fakkeenyaaf asirratti yoo dubbatan kana hawaasa keessan kagartee tokko ta'ee isin jala yaa'u kanaatu walitti gartee walitti deebi'a. Pooyintiin jalqabaa gartee itti fokkottuudha. Pooyintii gartee nama gartee qabame gosa gaafachuu saniiti. Tokkoffaa. Lammaffaarratti immoo nama lola kana keessa seenee deemaa jiru yeroo jalqabaatiif naaduu an akkisan. Nama isaa katumamu jiru biroo ol seenee tumi cafaq ilmaan garaa baadhaa jechuun no never hin ta'u kun tokkoffaarratti. Namni sanii namni ol ba'ee gartee mana namatti ilmaan garaabaa kana tumi cafaqii akka feete godhi jee gabbu'ee lola keessatti hirmaachuu miti. Gasti irratti nama lolu jiru wajjin deemuun akka seerattis akka lolattis hin ta'u. Dhugaa walitti himna laala bayyaan qabu. Hunda keessan isin kabajnaa isin jaalanna. Isin warra gartee ganaa lafaa ol ka'ee nama keenya rakkataa maddii dhaabbatu deemu. Firoomsaa immoo ati qulqulluudha. Sii gartee waan karaas dubbatu hin garree sii gartee uummata ladda qoodu hin garre. Nama uummata addaan qoodu nama gidee lolli gartee lolamee xumurame gosa san bichaa qabe yoo gosa san lafaa kaatee gartee lola nama qabde malee namni qabuu danda'u hin jiru harargee keessa gosa san malee warra jiru abadan dhaabbachuu qaba. Yoo harargee taate anis harargeedha. Harargeef waan ta'eef waan hin gartee dhiiga meeqaa fi gartee laffaatii meeqa gartee ilaa nyaata itti irrisutti lallabnee gartee waan nuti gooneef hawaasa guutuuf beeka. Garuu amma isintu eegala jennee beekaa mi'a ijoolleen tun seente yoo gartee irra jabaatan waan dubbannuu qabna waan goonuu qabna jennee beekaa itti ilaalu jirra malee quba qabna waa hunda sagalee nama hunda quba qabna. Tokko lammaffirratti wanni isin hinjuu barbaadu isin obboleeyyan har tokko dandheeytan miidiyaa irra baatanii walafaan hin deebinaadha. Keessaan gartee nama badii qabu kan nama jeekaan irratti muradhaa sanii ofirraa achiin baasinaa wal qabadhaati wajjin deema. Sadaffarratti ololtuu gartee miidiyaa irratti humnaan qabaadhaa olaantummaan qabaadhaattee nama ergattee namarra bobbaaftu afaan qabaa jala hin deemina koonfideensi hin deema. Kana bichaan itti himachuu barbaadaa galatooma. Ishee caalaa kiyyaanis waan takka lamaan dubbadha asirratti. Wanni nan dubbachuu barbaadu tokkoffaa irratti wanni isin hubachuu dandeessan namni waa'ee gosaa taaggodhe an ragumaa wajjin itti suuqa sanirraa hafe namni gosummaa bakka takka tarkaanfatee bakka takka hin geenye kana isin hunditti amantan. Ka kanarraa hafe immoo asliin waan kana keessaan jiraaje waan kana eega keessa jiraate dheengadda mucaa xiqqaa as baase malee ukalee fi dheengadda nama lama sadii as baase kunoo ijoollee isin arsiidha akkana waan kana maariyyoo gootanii waan kanarraa akkam jettan je'ee mataan isaa viidiyoo waraabe asliin kun. Haya ishi yoo keessa jiraate nama tokko asliin maaliif akkanatti boo ati kaasin qoygaa nin bitadha barlaal waan isin kan miidiyaa kana waan kana fiddanii fi isin beekaa bara laa qoy naaf deebiftaa qoy kaasa tartiibaa naasoina qoy kanaaf deebiftaa naaf deebiftaa qoy kalee fi dheengadda akkasi fiddee asirratti fiddee nama meeqa gubbatti fiddee as baaftee wanni goote san bira kakute kalee fi dheengadda nama lama fiddee nu garsiiftee asirra viidiyoo irraa martee kaan tokkummaa jettee walii waraabdee wanni goote ishii yoo lola keessa jiraatte nama tokko bu'aati jettee maatiiticha akkasitti irraa kaaftee nu garsiisin tokko gaafii kiyya keessaan jireette. Keessa yoo jiraatte ammootu akka ati keessan jirre ani ittiin amanaa dhageeffadhu laa akka ati waan kana keessan jirre ittiin amanaa. Naami hawaasa guutuu itti amana. Hawaasa nama kuma takkaa fi 500 gubbatti mucaa as baaftee harkinaan dha'u daa'imaa jettee muuzatti kannitee muuza nyaate tokko. Tartiibaan itti naadiyamtaa dhaabbadhu. Kasanirraa hafe ammoo waan kana wanni isin fiddaniif uummata waan kana keessa jiru kana waan kanaan as deebinee cabsinaa hoottuudha mariidha. Siifi milkisha wanni kun fudhadhaa gammaa sila anaa isiniin jedhan obboleessa keessan ani hiriyaa keessan. Bakka gosummaa namni dubbatan an gosummaa tanaas keessan jiru. Hofli milkishaa kiyya yoo sitti tole hofli yoo sitti tole dhiis. Dhaabbadhaa hiriyaan dhugoo olitti himti dhaabbadhaa. Dhaabbadhaa hiriyaan dhugoo olitti himti fudhadhaa. Laa hoflu qabdaas. Hoflu qabdaas. Laa fakkeenyaa dhageeffadhu. Ifuma biran naa qabi niin fixadha. Niin fixadha. Wanni nuti irraa haasawutti yeroo wanni ati dubbatu barwaa wanni kun irraa haasawutti beekaa baran. Tammuuyitii naa qabadhu qaaboo
Muyitii naa qabadhu kaa. Way kana sabarantiyya. Wal beeynalleedha. Muyituma naa qabadhaa. Isinis yaada keessan ni dabarfatanii. Kasanirraa hafe immoo waan kana keessa akka isin hin jirre. Amma milkishaallaa. Milkishaan waan takka lama akka dhugaatiin ni dubbata. Kasanirraa hafe akka keenyan namni tarkaanfii fudhachaa jirullee hin jiru. Ammoo asliin cirraashuma waan kana keessa hin jiru. Namni dhiibbaa irra godhee waan kana gommaa nuti silaa wanniidha kaame. Gommaa nuti wanniidha ichi kaanne kabiraatillee namni mismaara itti tumee gommaa ceebsu jiru tokko eenyu enne asliin. Namni nama keenyanarree lukarra re'ee nama silaa waan kanarratti illee dhiibbaa godhu lukarra re'ee kuffisaa jiru eenyu asliin. Fudhadhu gaa niin fixadhaa dhaabbadhu gaa. Niin fixadhaa dhaabbadhu kaa ni dubbatta. Fakkeessitee osoo namni meeqa shanjaa guyyarraan sibiraan dabru osoo mana keessa si hojii dalagatu loomiyaa guyya lama moomaarree na bira dalagattee eega loomiyaa dalagatte booda allaaf taalee kan deemtee tokko lattaa kajuunsi ammoo lola keessaan jiraan arargeedhaan an jette reefu laa qabadhu bakka tana na xibii kana bakka kana naa qabadhu bakka kana naa qabadhu an arargeedhaan lola kana keessaan jiraate ammoo kapidee rifeensarraa haadu kapidee akkana jee viidiyoo irraa waraabee aboo as na bira guyya lama sadii dalagattee loomiyaa ta'e dhaattee deemta namni jee nama viidiyoo irraa maru tokkosi ammoo as keessa maqaa xureessiidhaaf nama maqaa balleessuudhaaf shaakaluun abbaa gosummaa sanuu abbaan fedhaa gaafatu an akka kiyyatti ifitti nama naami abbaan fedhaa gaafatu ammoo bakka gosummaa tanaan nama cabsinee kuffe bakka tana golii itti galchina waan kana arraan tana akkana jenna ja'anii waan kana irratti osoo waan kana keessaa qoodan qabne maqaa xureessiidhaaf maqaa balleessiidhaaf dhufanii waan akkana haasa'uunis dogoggora akkanaatitti fudhadhu kasanarraa hafe immoo waan dubbata qabaate dubbadhu kasanarraa hafe gooticha argeeti carraa kannaa waan dubbadhaa waan kanarraa dubbachuu hin barbaanne. Deebisaa siif godhaati gooticha dhageeffadhu. Gooticha ammaa tana muutii qabadhu gaambo. Amma deebisaa nagaafatee jiraame deebisaadhaan deebisaa deebisaa yoo barbaachisu ani haasa'uun barbaadu. Milkeessa. Gooticha obsa deebisaa keessan walii deebistanii milkeessa miisenjera keenya ni qabdi. yoo asirraa haa ta'u hin barbaanne kala dubbadhu kasanirraa hafe manaan nu banaa kottu. Milkeessa gaafina deebisan kan barbaadan milkeessa qofaan gaafadha. Milkeessa miisenjera keenya ni qabda. Wani public irra waan akkanaan fiddu maaliif? Maaliif iddoo akkanaa maafa? Mitiin Misenjera yeni qabda. amma tana booda gaafata Tanaamma tana booda gaafata dhaabadhu gooticha dhageeffadhu. Tanaamma booda gargaarsi deemna firoomsaa dhageeffadhu. Waa'ee kiyyira milkeessaa dhaabbadhu hin deebisin deebisaa qo'e. Gooticha isin hundi nu argadha firoomsaa dhageeffadhu. Ani jechuun waa'ee kiyya siif himuudhaaf ani akkuma reefuun tana jeetti wanni gartee lola kana akkuma awwala wajjin itti kaanetti keessa boodatti nu deebise waa'ee gosummaa deeggaruu keessaniitiin jedhe tokkoffaadha. Sigalee mucaan awwala qabame sun ol baamee gosa gaafatamee jaarsoodha jennaan akkasitti cafaqi sigalee itti sharafi jettanii guyyaa san sigalee mucaan gosummaadhaan gabbu'ee jechuudha sigalee gosa isaa bartanii mucaa gosa isaa barree jirraa saniif lola kana dhiifnee jettanii jechuudha sigalee hayyee gaafa gartee gosa namaa anji malee jettanii ati amma akka mataa qabadde viidiyoo jira gaas kan anji malee jettanii roomsa ati amma akka mataa keetitti qulqulluudha kana duris gartee dhukkubatti seenne amma immoo nama tokko gartee saayibummaadhaaf hoggaanii fi itti maxxante yaada nama dirqama deeggaruu hin qabdu yoo mana tokko keessa nama tokko wajji bultanu dirqama yaada namaa kanaati deeggaruu hin qabdu obboleessa kan yoo taate usii galee nama dabaan deemutti jiru balaaleeffachuu qabda harargee bakka hin bu'u gosa isaarraa bakka hin bu'u uummata hin burjaajeessu dhugaa jirtu gabbaanee dubbanna kuni kanumaa jechuudha dhugaa bichaadha sii galee. Namni tokko erga harargeedhaaf qabsoofne jennii lafaa ka'an gosa nama gaafachuun dhorkaadha. Gosa nama gaafachuun sirrii miti. Aboo ati eessa harargeedha gahaadha bakka asii galee. Kana booda gana maalirra barbaadda? Gosa isaa wanni barbaadduuf gosa biyyaatu nama jeesee gartee dhiiga isaa baasuu deemte immoo warruma biyyaa tokko waggaa nama jeesee gosa nama sanii bichaa wal qaban. Ammoo nuti kan lolaa jirruun puubilika harargee guutuudha sii galee. Namni erga harargee jee tokko gosa nama sanii gaafachuu maaliif barbaachise sii galee? Gosa nama sanii gaafachuu maaliif barbaachise sii galee? Erga hayyee gosa san gaafatan gosa mucaa san gaafatan mucaan jaarsooraa jennaan sooma sii galee mucaan jaarsooraa jennaan nuti gartee jaarsoo nun galchuuti ijoolleen jaarsoo gabbaa falmadhaadhaa jenna sii galee guyyaa san hayyee namni gartee harargee keessa warri jaarsoo gabbaati falmadhaa jee kuni akkamitti hayyee ani harargeedhaa harargee fi lolu jira akkamitti hin jaa sii galee hanga gosti isaa qabamtu eegu jira sii galee silaa gosa isaatu qabamee jenii gabbaheeti iyyee lallabee ummata kana guutuu walitti gogoosaa jechuudha sii galee hayyee waggana amma inni bakka bu'aa harargeeti hayyee
hayyee eega bakka bu'aa harargee nama harargeedhaaf qabsaa'u ta'e maaliif gartee mucaan sun jaarsoodha jennaan maaliif gartee tumaa jeniin ijoollee arsiitiin maa tumsiisan maaliif tumsiisan erga mucaan an jaarsoodha jee maa tumsiisan isaan ummata harargee guutuudhaaf qabsaawaa jiruume nama harargee hunda katu qabu hin jaalataniime erga mucaan an jaarsoodha jee maa tumamu yeroo hedduu miidiyaa kana gubbanni beeytan nama gartee gamaa gaman hin qabnu jinnii sheeytaanaa jechuun yeroo baay'ee nama gartee ganda namaa arrabsu nama gartee carcar jee arrabsu nama gartee warra aniyyaa jee arrabsu nama gartee warra jaarsoo jee nama arrabsu nama gosa namaa tana hunda gartee mata mataadhaan dhadhee arrabsu jechuudha ani rabbii gaditti ilma namaa tokko hin sodaadhu abbaan fadhe fuula ganna deebisee na arrabsa abbaan fadhe gartee asliin na kijibanaa